Hai nagaafi jaalalli araarri waaqayyoo hedduu fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu har'a ammootu barumsa haalaan isin barbaachisa jedhee yaadu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Waa'ee barumsa YouTube chaanaalii Reused Content kana yeroo sadaffaaf moo yeroo lammaffaaf hojjetaa jira jechuudha. Reused Content isin kennee YouTube chaanaaliin keessanii yookiin bultii ta'e yookiin ji'a ta'e isin kenna si'a dabee yoo jedhee erga kallattiimaan dhufeetii guyyaa 14 jidduu jedhu kana keessatti guyyaa 14 keessatti viidiyoo keessanii viidiyoo ufii keessanii shakkitanii viidiyoo kanarratti shakkeera jettanii yaaddanii guyyaa 14 keessatti akkasini deebisnuu fi start applayidhaan nutti iyyadhaa jedheet YouTube chaanaaliin guyyaa 14 keessatti akkasini ilaalle deebisnu yoo guyyaa 14 keessatti isin hin deebifne ta'e ji'a isin qaxarisan keessatti ammootu deebitaniiti as jala garjala kanatti kun dhuma kanatti jechuudha. Garjala dhuma kanatti re-apply ji'a isin qaxaree yookiin isin qabe sanitti deebitanii ergattuu jechuudha. Step YouTube chaanaaliin keessanii Reused Content isin adabe step 2 option yookiin step 2 gaafa isin kennee jedhe YouTube chaanaaliin keessan suni akka rakkina guddaa hin qabne akka deebu shakkii hin qabaatina jechuudha. Fakkeenyaaf step tokkoffaa kana isin dhooggatee garii ammootu adamna step tokkoffaa kana dhoorgateeti step lammaffaa kana bichaan adabee dhiisaa jechuudha. Gaafa step lammaffaa kana bichaan isin adabee dhiisee jedhe YouTube chaanaaliin keessan sun ji'a inni isin kenne sana eegdanii re-applayidhaan deebistanii monetization ergituu jechuudha. Gaafa step tokkoffaa isin kenne kana ammootu oliyyannoo maaliif na adabe jettanii yoo isin start apply kanaan itti ergattanii jettanii oliyyannoo viidiyoo kana shakkee jira viidiyoo kanarratti na adabuun ooltan jettanii yoo gaafa isin start apply kanaan ergitanii YouTube chaanaaliin keessanii salphama bultii 14 keessatti illee isin deebuu danda'a jechuudha ji'a tokkoon guutiin. Amma YouTube chaanaalii kana akkam step lammaffaa kana akkamitti erguu dandeenya yookiin iyyachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin ta'a. Namoonni YouTube chaanaalii kana haarawaa taate subscribe like gochuun gara kiyya gara maatii kootti dabalamaa isiniin jenna. Amma ammootu qajeelumatti gara barumsatti deemna. Jalqaba YouTube chaanaalii keessan keessa erga seentaniitiin booda viidiyoo keessan bira deemtanii jechuudha. Iddoo viidiyoo keessanii hin beektan jedhee yaada. Baay'inni keessanii kun gubbaa olii kanatti mallattooni viidiyoon jira yookiin usuu kompiitara yookiin laaptooppii irratti hojjetaa jiran tan ta'e maqaa isaa isin fiduu danda'a. Kanaaf iddoo tana tuqxan jechuudha yeroo jalqabaati. Iddoo sana yoo isin tuqxanii jettanii viidiyoo keessan hunduma isaa isin fida jechuudha. Viidiyoo isin gallakkiftan. Namni kuni fakkeenyaaf YouTube chaanaaliin kuni viidiyoo 4 qaba ture garuu viidiyoo tokko ammootu ufii kootiitti dabalee jechuudha osoo gadi hin dhiisin. Maaliif itti dabalte yoo naan jettanii na gaafattanii viidiyoo kana keessatti wanti takkittiin kilaasikaalii sagalee hin jiru viidiyoon kun poost illee ta'ee hin jiru jechuudha. Viidiyoo ani gara isaatti oliyyannoof ergu viidiyoo kana itti erga jechuudha. Viidiyoo kanarratti waan takkitti balleessaa fi kilaasikaalii sagalee garaagaraa viidiyoo kanarratti waan hin argineef jechuudha. Innaa YouTube chaanaalii kana iyyannoodhaaf barreessuu yoo barbaadan ta'e jalqaba akki gootanii jechuudha. Jalqaba asitti tuxxu jechuudha. Isuma viidiyochuma kana yeroo tokko tuxxan gaafa YouTube kana yeroo viidiyoo sana tuxxanii yoo jettanii ijuma viidiyoo sana yoo tuxxanii jettanii akkanatti isin baasaa jechuudha. Descriptionii waan garaagaraa isin baasatti taatil wal qabatee jechuudha. Gaafa inni akkasii isin fidee jedhee kun argattanii descriptionii jalatti waan barraa'ee jiru jechuudha. Innaa YouTube chaanaalii kana deebinee maal goona isinitti fakkaate kunooti amma viidiyoo kana keessatti liinkii jira liinkii isi ergitan liinkii tana jechuudha. Kan YouTube chaanaalii argitanii osoo hin taane liinkatti kunoo gar jalaa kanatti argaa jettanii isinii mul'ataara jedhee yaada. Liinkii kunoo gar jalaa kanaa liinkii kana xiyyaan isinitti agarsiise sana isi sana afoo isaa irra afoo isaa irra jechi koppii hin jirti jechuudha. Iddoo isin tuxxanii qubaa irra tuqoo osoo hin taane jecha koppii jedha kun mallattoon koppiin jirti jechuudha. Iddoo amma xiyyaa irra kaa'e sana jechuudha. Isi sana tuxxanii kaatanii yoo jettanii bakka hin fudhata. Gaafa isin akkana tuxxanii kunooti fudhateera amma koppii viidiyoo liinkii jedha. Kun jalumatti jechuudha yoo argaa jiraattan ta'e kunooti. Koppii viidiyoo liinkii jedhee jira inni gar jalaa isaatitti jechuudha. Koppii erga godhatteen booda duubatti deebitu.
duubatti deebitu yookiin silkii keessan tuquudhaan duubatti deebitu yookiin ammoo xiyyaan gubbaa olii kanarra hin jirti YouTube chaanaalii kamii irrattuu jechuudha. Kuno gubbaa olii kana ila kuno isuma xiyyatti achi garsi laaltee jirtu sana isii san tuxxanii duubatti deebitu jechuudha. Gaafa isii tuxxanii duubatti deebitanii viidiyoo keessaa deebiseeti gara mallattoo doolaaraa fi sitingii garaagaraatti isin deebisaa jechuudha. Gaafa isin akkas gootanii jettanii deebitaniiti akkas gochuu dhiiftanii iddoo mallattoo doolaaraa kana tuxxuu jechuudha. Iddoo mallattoo doolaaraa kana akka isin mul'atuu fi ofitti dhiyeessaa isinitti mul'isaa jira. Iddoo mallattoo doolaaraa tana gaafa isin tuxxanii jettanii isin seensisaa jechuudha. Adabbii keessa isinitti agarsiisa waan ta'eef isima sana yeroo tokkoof tuxxuu jechuudha. Gaafa isin tuxxanii jettanii akkanatti isin mul'isa. Reused contactii fi startii fi steeppii lachuu isinitti mul'isa. Steeppii lachuu keessaa steeppii jalqabaa kana start apply kan jedhu kana tuxxu jechuudha. Gaafa start apply isin tuxxan kana amma kunni wanta jalqaba irratti fakkeenyaaf right afurii jiru sunis barreeffama kana dubbisuu yoo dubbisatti deebine daqiiqaa dheeraa nurraa fudhachuu danda'a waan ta'eef dubbisuu illee itti dhiiftanii isin maal gootu isinitti fakkaate kunooti garjala kanatti gabatee taate wayii isinii kennee jira jechuudha. Liinkii koppi godhee fide sana gabatee kunoo azelatti viidiyoo URL jedhee jira jechuudha. Isa kana liinkii qara fide sana quba keessan gabatee jidduu tana jechuudha. Gabatee duwwaa tana sekindii meeqa qabdu sekindii 3 yookiin 2 sekindii 3 4 quba keessa irra keettanii teettu jechuudha. Gaafa isin quba keessan irra keettanii teettanii gaafa isin quba keessan asitti ila iddoo gabatee tana quba keessan jechuudha. Qubuma keessan irraa sochoosini sekindii 3 quba keessa irra keettanii teettu jechuudha. Sekindii 3 4 ta'uu danda'a. Quba keessa irra keettanii maal gootanii gaafa isin quba keessa irraa kaaftanii jechi paste jettu kunoo isinii dhufti jechuudha. Idduma isin keettan gubbaarratti jechi paste jettu kunoo dhuftee jirtan manaa fi isii sana jecha paste jettu sana tuxxanii liinkii qara koppi gootanii yoo fiddanii jecha paste jettu sana yoo tuxxanii qubni keessanii liinkiin qara an koppi godhe achirra bahaa deebitanii irratti liinkii kana ergitu jechuudha. Liinkii kana gaafa tuxxanii jettanii kunoo asitti garjala kanatti sabimiiti jettee jirti jechuudha. Sabimiiti jecha jette sana jecha kunoo sabimiiti jettu sana tuxxanii jechuudha. Gaafa isin akkas gootanii gaafa jecha sabimiiti jettu sana kunoo asitti tuxxuu jechuudha. Kunoo argaa jirtu jecha sabimiiti jettu tana isi sana tuxxan. Gaafa isii tuxxanii jettanii isteeppitti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Gaafa isii tuxxanii isteeppitti aanu isin dabarsa. Sabimiiti sana al tokkoof ni tuxxu. Gaafa isin tuxxan soqeetii sadarkaatti aanu isin dabarsa. Gaafa kanatti isin dabarsu bultii 14 keessatti wanta fiduu qabu kunoo asitti argaa jirtu wanta isinii fiduu qabu bultii 14 keessatti qabatee isinii dhufaa jechuudha. Isinii gala jedhee. Akkasuma bultii 14 keessatti wanta biraa isinii fidee dhufullee jira jechuudha. Kunooti qaxaroo isinii qabee bultii 14 keessatti jedha argite osoo bor sa'aatii 24 keessattis isinii deebisuu danda'a. Bultii 14 sanirlee isinii deebisuu danda'a. Bultii 14 irra darbe taanaani YouTube chaanaala sana ji'a inni itti isinii qaxarsan eegduu jechuudha. Achiin booda maal gootu geet itti kan jettu tana tuttan jechuudha. Achiin booda dhumate bakka isa eeggattan jechuudha. Bultii 14 eegdu achiin booda. Na YouTube chaanaalii kana akkasitti ergee jira jechuudha. Kanaaf yoo waan milkeesse deebisee fi jedha na akkasitti tuttanii ergitu haala kanaan yoo deemtanii isin galuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf namoonni YouTube chaanaalii kana faarawaa taatanii bootatti kana isiniif tuqee isinitti agarsiisa. Isi geet itti kan jettu tana tuttu bakka. Gaafa isin tuttanii eeggadhu jedha jechuudha. Bultii isiniif kenname bultii 14 keessatti deebuu danda'a. Isa sana eeggadhu nuun jedhee jira. Na isa kana eegganna jechuudha bakka. Teennee eeggannee boru ganama yookiin guyyaa lammaffaa irratti congratulation jechee nuu deebisuu danda'a. Kana waa inni godhee nuu deebisuun isatu beeka waan ta'eef akkasitti eegganna. Nagaan naaturaa namoonni YouTube chaanaalii kana faarawaa taatan subscribe, like, share gochuun gara maatii kootti dabalama isiniin jenna. Barumsi keenya kana hardhaa kana fakkaataa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaturaa isiniin jedha. Bye bye.